daawwattoonni Oromoo YouTube marti. Guyyaa irraa kan ammoo barnoota birootiin walitti deebinee jirra. Barnoonni guyyaa irraa maalidha kan jedhuudhaa fi viidiyoo koo amma dhumaatti daawwadhaa isiniin jecha. Namoonni Oromoo YouTubeidhaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jecha. Gaaffii keessaan na gaafattan keessaa gaaffiin tokko barnoota aappii yeroo barsiistu keessatti appilikeeshinii eessaa arganna kan jedhuudhaa fi kunoo haaloon ammas hin agarsiisaa jiru kanaan aappii kan jettu kun jirti. Kana raga tuqxanii gara appilikeeshiniitti isin geessaa buufachuu hin dandeessu. Yaada yoo naaf kennu barbaadan karaa Feesbuukii fi karaa YouTubeetiin yaada keessan naaf kennaa isiniin jecha. Gara barnoota keenya guyyaa irraatti yeroo deebinu namoonni pileestooriin isin rakkisaa jiru furmaata guddaa isiniif ta'a jedheen kan hin qabadde dhufe bakka pileestoorii irra iyyuu kan baay'ee caalu appilikeeshinii bareedduu kana qabadde isiniif dhufeen jira. Amma appilikeeshiniin amma pileestoorii irra hin jirre appilikeeshinii kana irra jira. Appilikeeshinii kana buufachuu yoo barbaadan karaa amma isin agarsiise karaa yuutuubii kootiitiin galtanii buufachuu hin dandeessu. Appilikeeshinii birriidhaan bitaman keessaa amma biidimentiin kun fa'a pileestoorii irra odoo amma buusni ilaalle beeksisatti baay'ata. Appilikeeshinii sirriis miti. Kanaafiyyuu odoo amma asirra galle ilaalle biidimentii mannee odoo barreessine amma jarri kuni kan beeksisa irraa bilisa ta'an appilikeeshinii sirriidha jechaadha. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Appilikeeshinii kana yuutuubii koo jala isiif kaa karaa sanaan galtanii buufachuu dandeessu. Kanaafuu karaa yuutuubii keenya subscribe, like, share gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jedha. Like gochuuniif subscribe gochuun isiniif umaachuu miti nuuf kun waan guddaa dhagatii ta'eef please subscribe, like gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jedha. Kanaafiyyuu yaada keessan immoo karaa yuutuubii keessan kootiin barreessaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha nagaan naaf tura.